Du'a shamarree Qananii addunyaatiin walqabatee shakkamuun to'annoo jala kan jiru kaadhimaan ishee weellisaan Andu'aalem Gosaa torbee lamaan dura mana murtiitti dhiyaachuun poolisii yeroo qorannoo dabalataaf guyyaa 14 gaafatee ture. Manni murtiis yeroo qorannoo poolisii gaafate kana keessaa guyyaa 13 ayyamuun ture. Beellamni irra bitootessa 26/2025 kan qaban. Du'a shamarree Qananiin kan shakkame weellisaa Andu'aalem uffata gaddaa uffachuun mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araddaatti dhiyaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddacha irraa kanarratti argamaniiru. Poolisiin guyyoota dabalataan fudhadhe jedheen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii akka balaan itti ga'ee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaa irratti hime. Qorannoo reeffa taasifames miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeeka jedhe. Ta'ulleen qorannoon dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisii dabaluun hime. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti samuuda fudhachuun qorannoo fi fooroniksii poolisii federaalaatti erguu fi bu'aan qorannoo kanaa immoo akka hin qaqqabneef dabaluun hime. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harka shakkamaa irratti taasisaa jirus akka hin qaqqabneef dabalataan hime. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataan naafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen samuunni ergame akka qaqqabuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf manni murtii gaafate. Abukaattoon Andu'aalem gama isaatiin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamila isaatiin ajjeefamuu ragaan mul'isa hin jiru jechuun falma. Kana malees ragaan dabalataan poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaala nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jira waan ta'eef shakkamaan yoo wabiin ba'ee ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedhan. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin ragaaleen namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin ba'uu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falme. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhageen booda poolisiin ragaalee qorannoo hafan jedhu akka dhiyeeffatuuf guyyoota 12 dabalataan hayyameera. Mirga wabii abukaattoon gaafate kufaa gochuunis bitootessa 29/2017 beellama qabeera. Shamarreen Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 1/2017 mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuun ture kan lubbuun darbe.